Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtu. Uummanni keenya hedduu keessumaa naannoo bulchiinsa Somaalee fi biyya ollaarraa buqqa'uunsaa ni yaadatama. Uummata keenya baay'inaan buqqa'e kanammoo deebisanii dhaabuudhaa fi deeggarsi adda addaa biyya keessatti adeemsifamaa jira. Har'a kan biyya alaatti adeemsifamaa jiru keessaa keessummoota sadiin qabadhee dhiyaadhe. Egaa keessummoonni kiyya Kaanaadaadhaa fi Ameerikaarraati. Kaanaadaadhaa kan magaalaa Edmonton akkasumas Winnipeg. Ameerikaa keessaa immoo kan magaalaa Seattle ta'a. Mee isaanumti dura maqaa isaaniitiif gahee qabanii nuwaaf barsiisanii. Seattle irraan jalqaba. Bismillahirrahmanirrahim. Duraan dursee qopheessitoonni qophii OMN gaazexeessootaa fi gartee duuba warreen gahee TV keenya kana keessa qabdan hundinuu keessanuu asirratti carraa hanuuf kennitanii nu dhiyeessuudhaaf galatoomaa ulfaadhaa wayyamaan isiniin jaa. Ani Shayyaa Abdallaa Seattle irraahin dhiyaadhee akka hawaasa Seattleitti bakka bu'eetiin dhaamsa gartee duuba isaanii kan silaa gartee duuba uummata Oromootiin gahuudhaa fi akkasumatti immaas namootan as keessa jiru kan irra guddaa waan gartee duuba miidiyaa OMN kana hordofuuf jecha asirratti waan silaa qabnuu fi qophiilee silaa jirru kan dhagahin akka dhagahuuf jechuudhaaf inshaallah har'aan tana gartee duuba isiniif dabarsuudhaaf asirraan isiniif dhiyeessuudhaaf dhiyaannee warreen kan nuuf qopheessitanii carraa haanuuf kennatan galatoomaa isiniin jenna. Gaariidha. Kaanadaa Edmonton. Bareedaa akkam jirtu isiniin jedhaa duraan dursee galatoomaa OMN TV'n dhimma marii uummata rakkataa ture irratti nu mari'achiisuu keessaniif galanni keessan guddaadha. Akkasuma ammoo maqaan kiyyaan Abdallaa Gammadaa Utaalee jedhaa as Edmonton irraayi. Uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoon kun daangoota Oromiyaa baha Baalee fi Booranaa irratti wanni ta'aa jiru xiqqaadhaa miti. Haga walakkeessaallee rakkoon nima jiranii beekna. Abbo Abdallaa maqaadhum keessanii wal baraati gaafiif deebiitti darbina. Tokko tokkoon itti darbina satti. Ayye. Okay. Obbo Abdallaa Gammadaatiin dhiifama. Winnipeg. Galatoomii jechuun OMN's ani maqaan kiyya Mustafaa Musee naan jaanii Winnipeg Manitoba jiddugala Kanadaatirraahi. Ani horee OMN fundraising effortii keessas ni hojjedhaa. Ammaasis dhimma hatattamaa kan uummata keenya daangarraa buqqa'ee kanaas warra fundraising effortii kana organize godhu keessaa tokko. Hedduu galatoomaa isin sadanuu gaa Ameerikaaf Kaanaadaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'agaa keessummoota kana sadantuu marii kanarratti hirmaataa keessumaatu mariin keenya kan xiyyeeffatu gargaarsa biyya keessaati. Akkuma hundi keenya beeknu uummanni keenya hedduu sababa liyyuu poolisii mootummaa wayyaaniitiin deeggaramu. Sababa waraana isaan Oromiyaa irratti bananiin kanaan kan uummanni keenya qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee yeroo ammaa kana egaa har'a kanarratti hirmaachuudhaaf yeroo magaalaalee hedduu gaafatanii turanii sababa adda addaatiif har'a hin qaqqabnee fi keessattuu kan akka Toronto akkasumas Ottawa biyya Kaanadaa keessa warri kaanis kan gaafatan jiru tartiibumaan gara boodatti gara fuulduraatti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Egaa har'i fulbaana 22 bara 2017 amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaa kan jennu ani kan sagantaa kana qindeessa gaggeessu Dajanee Guutamaa teknishaana keenya Faraan Abdul Salaam wajjin ta'uudhaani egaa hundi keessanuu galatoomaan jedhamee gara biyya guddittiidhaan jalqaba Ameerikaadha.
Sheikh Yaaya Abdallaa mee jalqaba irratti ummanni Siyaatil beekamaadha gaafa baay'inaan fundraising yookiin maallaqa walitti qabu bifa adda addaatiin. Mee jalqaba irratti maaltu dhimma kana fardii taasisee akka maallaqa kana walitti qabdanii fi sin kakaasee achirraa haa kaanume? Dhugumatti yeroo amma keessa jirru tuni gannoottan dabre kan uummata Oromoo keessa dabre keessa har'aan tanaa kun hedduu jabaadha. Yeroo lammiin teenya akka dur daran rakkoo dur irra geesse daran akkaan gartee duuba booyaa jirani. Yeroo gartee duuba mootummaa wayyaanee ummata iyyatiis ummata Datinatti fakkaata Sheikh itti fufa. Kan raashina mootummaa gartee wayyaaneetiin jiraatu uffata isaa uffatu kan qawwuma mootummaa wayyaaneetti hiiteen ummata keenya gartee duuba daangaarraa buqqisee namoota hedduu gartee lubbuu qaqqaalii hedduu gartee duuba achi wareegee odoo sanittuu hin hafin namni keenya gartee duuba lafa gartee isaarraa buqqifamee warreen ammallee gartee naannoo shanii keessa qubatu Jijjigaa Wacaalee hamma gartee biyya Somaalee keessa jirutti sababa gartee kanaan namoota hedduu biyyarraa buqqisan gocha hamaa gocha suukanneessaa dhala ilma namaa irratti hin hojjenne har'aan tana mootummaa wayyaanee liiwu poolis keessaan ummata keenya irratti hojjechaa jirti. Nama hedduutu gartee duuba qabeenya horate manaa fi jireenya isaarraa buqqa'ee haati gartee duuba daa'ima qabdu. Kan duraan jiruu gaarii keessa jirtu jiruu san hunda gallakkisanii ilmoon haati daa'ima qabdu ilmoo qabdu waan luusiftu dhabdee waan gara ganyaattu dhabdee ilmoo waan luusiftu dhabdee facaanii gartee duuba alaa jiran jechuudha. Manguddoon gartee duuba gurguddoon warri gartee duuba humna hin qabne dadhabaan hundinuu har'aan tana gartee duuba nama kuma hedduu lakkaa'amuutu naannoo Somaaleerraa buqqa'ee biyya teenya keessa naannoo gartee duuba ammaan tana magaalaa Adaree Biyyoo Hararii fi akkasumatti Cinassan akkasumatti naannoo Kombolchaa Malkaaraafuu bakka hedduu keessa faca'anii jiran duuba namni kun gartee duuba namni kun gargaarsa barbaada. Yaa lammii teenya isin malee homaan qabnu gartee lammiidhaaf gartee duuba gaachena nuuf dirmadhaa hiraata waan edana nyaannee bullu hin qabnu nu cinaa dhaabbadhaa jechaa jiran. Duuba ummanni keenya kan biyyaa haa galatoomanii akka arkaa jirrutti hedduu cinaa dhaabbatan hedduu simannaa gaarii godhaniif akka nama lafa alaa kana qubatutti akka nama lammiinsaa biyya keessaa booyaa jirutti akkamitti warra booyaa jiru san imimmaan irraa haynaadha. Wanni gartee nurraa barbaachisu nuti achi dhaqnee humnaan gargaaruu hin dandeenyu. Wanni nuti gargaarru waa lama qofa namni gartee duuba lafa alaa kana jiru jechuudha. Dalagannee gallaa alhamdulillah rabbi galannee haa ga'u. Gartee duuba xiqqaattullee nuti waan nyaannuu fi waan dhugnu bakka keessa gallu jireenya ni jiraanna. Ammoo jireenyi dhuguma rabbiitti namni naasuu qabu namni qalbii isaa keessa gartee duuba namummaan jirtu. Lammii teeta boochuuf irraa dhiisi lammiin biraatu akka ilma namaatti rakkoon tun irra geessee nama dhagahamaa jechuudha. Maalayyaa nama kee foon kee gartee duuba lafeete kan DNA'n kee tokko afaan kee dubbatu ha gartee duuba akkasii wajjin warri har'a rakkachaa jiru kun haadha teenyaa keessa jira obboleettii teenyaa keessa jira abbaa keenyaa keessa jira duuba rahaan takka gammachuun nuti asi qabnu tuni osoo isaan beela jiranii dhuguma rabbii nyaanni nama gadi hin deemu nyaanni nama gadi hin deemu saniif waan qabnurraa gartee duuba ummata keenya kan beelawaa jiru san yaadachuudha qabna dirmachuufi qabna guyyaan namni namaaf dirmatu arraa waan jedhamu irratti gartee duuba hawaasa keenya kaa jiru kana yoo rabbi je'ee guyyaa saatardee guyyaa boruu kana akka wal geenyuuf saganteeffannee waan jaaroolee hedduu waan dhaammatan namni har'aan tana gartee duuban lammii isaatii rakkachaa jiru kana yaa gartee duuba dhufee
lammii osoo waa qabu osoo qabu osoo yaamicha kana dhaga'uu didee rincitee manatti hafee waan silaa ilmi namaa nama isaa cinaan dhaabbatu hin godhin yoo du'ellee irran hin awwaallu yoo dhukkubsatellee hin gaafannu gubbaan dhaabbannu jagartee womatana nuu himiinaan jaan duuba manguddoolee fi namni gartee gurguddaan namni gartee as keessa jiru hundinuu jechuudha. Kanarratti lammiin gartee duuba as keessa jirtu lafa alaa tana keessa jirtu hundinuu yaamicha hawaasaa dhageessanii waan silaa gartee duuba godhuun nurraa barbaachisu akka goonu kuni yaamicha keenya jechuudha. Kanaaf gartee duuba har'aan tana dhufnee rakkoo biyya keessa jiru santu nun teessisinii akka caljennee teenyu nun godhini bakka teenyu hin jirrullee ammallee guyyaan dhiirtii guyyaan nama jechuun namaa dirmatu har'aan tana yoo gartee duuba afaaniin dubbachuun faayidaa takka illee hin qabdu. Har'a wanni nu barbaachisu harkaan deemu waan qabnu gartee duuba ummata keenyaaf adda qooddachuu jechuudha. Inshaallah kanaaf dhufnee galatooma gaa waan dhaggeeffataniif. Samis galatooma ammee gara Kaanaadaatti ce'a warra Edmonton akkasuma obbo Abdallaa Gammada. Mee isinis garama keessaniin wanti kun beekamaadha. Egaa biyya keessatti waa hedduutu jira. Mee akka fakkeenyaatti kanumti akka hawaasni tokko naannoo keessan jiru sana akka kaka'ee gargaarsa uummata buqqa'e kana gootaniif sin kakaase mee maaltu dhalate wanti qabatamaatti keessattuu garaa sin nyaatee sin kakaase maali? Galatooma dhimma kanarratti marii gochuu nu goonuu keessanii fi wanni jirtu biyya keessatti rakkoon guddaan olaanaan uummanni keenya bakka jireenya isaa irraa buqqa'ee jiruuf jireenya dhabee kummaatiin faca'ee bakka yeroo dheeraa turan lafa yeroo dheeraa turan irraa ka'anii har'a maatiin kaan ajjeefamee nam tokko hafe akkasuma ammoo kan maatiin cinaan isaanuu dhabamee jiru kun waan uummata Oromoo miira isaa titti namatti dhagamu keessatti gad rakkoon kun rakkoo guyyaa takkaa yookaan guyyaa lamaatii miti bubbulee jira. Akka har'a amma ta'e kanatti beekamuu dhabaatus naanna san qubataa turre ani naanna Sumaaleen ture magaalaa Hargeessaan ture rakkoon kunniin waan deemaa ture ni beeknaa ni hubannaa har'a ammoo daran rakkoo jirtu tanarraa mootummaan Itoophiyaa gocha hamaa gara jabeennaan ummata keenya irratti namoota adda addaa kashalabbii adda addaa bittee itti taphachiisaa turte kana kan dhaabachuu dhoowwanii reeffa ajjeesanii reeffa erkisanii mul'isaa turan kanatu nutti dhagamee isa kanniin ummata lubbuudhaan hafan kana gargaaruudhaaf isa kana bira dhaabachuudhaaf akka lammii Oromootitti akka nama ilma namaa nama walirraa baheetitti yaaduun barbaachisaa waan ta'eef yaannee nam tokkollee gargaarsa kanarraa akka hafnetti namuuyyuu dhufee waan dandeettii isaa waan barbaachisu akka godhuuf gumaachuuf barbaadameeti. Kun ammoo kanatti hin dhaabatu jecha uummanni Oromoo sochii inni godhu keessatti wanni daran isa qabate kaleessallee godhaa turu har'a ammoo sochii godhu keessatti waan jabaatee humna godhateef mootummaan Itoophiyaa humna dhabsiisuudhaaf naannaa kanarratti uummata waliin jiraataa ture. Ummata aadaa wal fakkaatu ummata akkasuma ammoo jiruuf jireenyi isaa wal keessa jiru miinoo tursiisee akka rakkoo daandii san waraana biraatti hungoone ufii ummanni waraana akka walirratti ta'uuf waan kana dalaganii jechuudha. Kana keessa bahu ummanni illee jabaatee dhaabataa waan jiruuf fixaaniif buqqa'iinsi sababa kanaaf ta'ee kanaafuu ummanni Oromoo magaalaa Edmonton jiran. Akkasuma ammoo warri Oromoo jaalattaniif hawwitan bifa ilma namaatiinis ta'ee bifa kamiinis qooda irraa fudhattanii gargaarsa kanarratti akka dhuftanii wal bira dhaabannu kan jedhuuf asirra dabarsuuf kanattis nu kakaasee jechuudha Dajane. Mee carraadhuma wal fakkaatu hojiin keessanis waanuma tokkoof bobbaatanii mee carraadhuma wal fakkaatu gaaffiidhuma wal fakkaatuuf warri Winnipeg maal jedhu? Galatoomii Dajane uummanni Oromoodhaa lafa isaatirraa buqqaasuun hiraarsuun ajjeesuu fi tumuun mootummaa kanaan akka sagantaatti itti fayyadamanii yeroo dheeraadhaaf uummata keenya hiraarsaa turanii
Laakiin buqqa'insi uummanni keenya yeroo ammaan tanaa daangaa bahaatii fi karaa baaleetiinis karaa jiddugalaa naannawaa mi'eessootii fi bordeddeetiin irratti aggamamaa jiru kun kan hedduu nama rifachiisuus nama aarsuus kun shanyii duguuggaa lafarraa pilaana mootummaatiin orkestireetir tahee saba lameen akka obboleessi kiyya jeetti waliin yeroo dheeraa waliin nyaataa ture wajjin jiraachaa ture aadaa tokko qabu diina walitti godhee ummata akka waan lola ummata Oromootii fi ummata Somaalee fakkeessee ummata keenya lafarraa fixaa jira. Ka ummata keenya daangaa isarraa kaasee buqqaasee reebaa jiru immoo liyyuu poolisiidha. Kan mootummaa Itoophiyaatiin gargaaramu. Tanaafuu ummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa bakka jiru ala odoon jenne keessa odoon jenne ifirratti hirkatee wal gargaaranii wal bira dhaabbatanii yeroo hamtu seenaa uummata Oromoo keessatti taate tana akka wal bira dhaabbataniif nutis akka nama saba biyya alaa kana jirutti biyya bilisaa keessa jirra akka isheen reefu jeetti carraaqqannee gallaa uummata keenya bira waan dandeenyuun haa dhaabbannu jechuu fi wal ijaarree tumsa kanaaf wal qopheessaa jirra boru. Tanumaaf gaa'ee carraan keessataniif galatooma gaafii fuula dura nu gaafattuun ditteelee keessa seenna inshallah. Hayyee mee gara Siyaatil Sheek Yaayyaa Abdallaattan darba. Sheek mee sini namni akka naannoo dhalootatti dhalatee lammata immoo karaa amantiitiinis haa ta'u quunnamtii qaba. Mee kan baay'ee garaas nyaatee wanti biyya keessaa dhageessan maalin ma fakkeenyaaf ani iddoo tokkotti baalee keessatti nama iddoo tokkotti fixanii gaafa dhageenyu hundum keenya baay'ee gaddinee yeroo kaan immoo yeroo manni keenya walitti dhufee waan inni hojjetutti yeroo gammannutu jira. Mee wanti baay'ee isinitti dhaga'ame naannoo dhaloota keessaniis haa ta'u akka amantiitti hoogganaa amantii tokkotti wanti biyya keessaa dhageessanii baay'ee isinitti dhaga'ame maal inni mee? Waan gaafii ajaa'ibaati. Dhugumatti roorroon hammeenyi ummata gartee duuba Liyoopoolis ummata Ogaadeniin jennu ummata Liyoopoolis kuni duulli isaan ummata keenya irra banan duula bal'aa ammaa miti bubbulee jira. Osoo maaster pilaaniin gartee du'a Finfinneedhaa gartee hin jalqabamin maaster pilaanii san lafa kaanii hojiirra oolchina jedhanii hin labsin duratti san dura wanni kuni gartee duuba naannawa Harargee bahaa karaa gartee duuba naannawa Anniyyaa karaa gartee duuba mayyuu muluqqee saniin lola hamaa yeroo dheertuu godhaa turan. Ummanni achirraa buqqa'ee yeroo dheertuu ijjechaa turan duuba. Akkammaa kanatti babal'atee namni hin dhageenye malee. Duuba sanbooda bal'inaan Harargee bahaa naannawa gartee Cinaassan Gursuun Baabbile Harargee dhiyaa naannawa gartee Meeyisoo Asaboot amma gartee duuba Bordoddee Hooraa hamma Hardiim ga'utti bakka duraan takkaan dhaqin jechuudha. Baalee akkasumatti gartee duuba Boorana Gujii kan hunda keessatti duula bal'aa godhame bifa gartee duuba qindaa'een. Amma akka silaa gartee duuba namni gari kan hubatin ummanni gartee duuba Ogaadeen kunilleen Islaama nama gartee duuba namni daangaa sanirra qubatulleen Islaama amantii akka gartee duuba waliin qabna akkamitti waan kana gartee duuba duran dhaabbatinaa namni ijoolleen waan kana keessa wanni ijoolleen ni jira gartee ka dubbiin hin galiniif jechuudha. Ummanni kuni tokko ummata amantii illee qabu miti. Namni gartee duuba amantii qabu ka'ee daangaa namaa biyya isaan tahin lafa isaan tahin irratti nama nagayaa ka qawwee hin qabne ka duula ittiin banin bifa qindaaween dhufee gartee duuba nama ajjeesu. Amma dhiyuma tana waan nama suukanne isaa keessaa naannoo gartee duuba Cinaassan araddaa takkatti ummata firraa quban qabne kan nama du'e nama gartee suba abruma rabbiitiin du'e awwaallachuudhaaf qabrii irra jiru dhufanii rasaa itti bananii gartee duuba ajjeesan jechuudha. Amma ummanninis gartee firraa gartee falmachuu firraa qolachuudhaaf waan bahaniin qaanii dura dhaabbatan.
amma jijjiga keessatti wayita gartee duuba duullichitti guyyaatti aanu nama isaanii Kaliiwuupoolis kan nama jeesuudhaaf dhaqee achi du'eef jecha namni gartee duuba silaa jijjiga keessa jiru kasilaa lammii Ogaadeen nama dubartii Oromoodhaa ta'isa jala jirtuu jira. Atillee nama gartee Oromoodhaa nama keenyaa fi arra Oromootu wallolee faayidaa naan qabduu jee haadha mana isaa jaartii isaa niitii isaa fuudhee harmarraa mure. Laal harma isii fuudhee irraa mure jechuudha. Jijjiga keessatti. Namoota hedduu kasilaa gartee duuba lafa san waliin qubatan. Nama gartee duuba Oromoodhaa qaafaa bara akaakayyuu fi abaabayyuu isaatti abbaa meeqaantamitti gartee lafa san qubachaa ture. Arra wanni kun dhufnaan ijoolleen isaatu afaan Oromootuun beektu beeki. Ammoo isaan Oromoodha. Ka'anii lafarraa buqqisan uummata san hundaa'u waan nama ajaa'ibsiisaa keessaa. Dubartii naannoo amma killil naannoo 5 jedhanii naannoo gartee killilii 5 keessa jiru jira kan lafa san namni keenya qubatu. Dubartii osoo gartee dhiirtii baqattee jaate lolarra jirti. Kara duubaatiin dhufanii dubartii qabanii jijjiga geessanii dubartii Oromoodhaa waan fedheen irra dalagan. Akkasitti ajjeesan fa'aa jira jechuudha. Wallaahi inni gartee duuba namoonnummaan gartee jijjiga keessatti achi buutee isaanii namni gartee duuba hin dhagayin kan achi dhume yoo akkam xiqqaatte nama gartee duuba 700-800 bira kumani gaa ka ajjisan jechuudha. Ka fuudhanii irraa bishaanitti darbanii jira. Nama jira osoo gartee duuba laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah juu qabanii manni kun amantii illee akkatti hin qabne bishaanitti haran ummata kana jechuudha. Duguuggaa shanyii namaa gartee duuba namaa irraan gahan. Amma wayita isaan nama keenya duulan bakka isaan itti duulan san makalaakaa jira. Waraana gartee duuba mootummaadhaa jechuudha. Yeroo gartee duuba jarri Ogaadeen kuni warri Liiwupoolis kuni ummata keenya irra duulu calja'anii daawwatan gooroo rabbaanii itti eegan jechuudha. Wayitammoo ummanni keenya waan qabu mancaa qottoodhaan qawwee caccabxuu gartee duraan dachii keessatti awwaale. Agartee beeki gaazaan zeetaan jiifatee laaffisee wayita rasaasatti kaayee gartee firraa dha'uudhaaf dura dhaabbatee firraa dhoorke. Wayita ummanni keenya injifachuuf ka'e warri makalaakaa dhufee iddoo seena. Aayee dhaabbadhaadhaa biyyi mootummaadha qabdi. Sigalte dha'uu hin dandeessanii nu isinirraa dhoorka malee nama keessan gartee duuba kamiidhamillee nuutu laalama seeraan gaafanna malee tuquu hin dandeessanii. Isaan nama jeesuudhaaf mootummaa wayyaanee biratti hayyama qaban. Waan nama ajaa'ibsiisaarraa. Ammoo keenya firraa dhoorkuudhaaf nama jeesuuf irraa dhiisiyuu. Nama jeesuun gartee hamtu guddoodha. Firraa dhoorkuudhaaf ka daangaa namaa seeniin daangaa isaanii irratti ganda isaanii irratti lakki nuti ijoollee teenya irratti duunaa ilmaan keenya irratti duunaa odoo nuti gartee isin garuu haadha mana keenyaatti hin taphattanii osoo nuti garuu dubartii gartee duuba duraatti hin taphattanii tanarra duunu wayyaa jee lubbuudhaaf jechuudha. Fadhinnaa osoo hin ta'in lubbuudhaaf. Firraa dhoorkuudhaaf gartee dura dhaabbate. Mootummaa wayyaa dhufteeti lakki isin firraa dhoorkuu hin dandeessanii. Inumaa san bira kuttee waraanni nagaa naannoo sanii eeguudhaaf Oromoorraa hidhannoo hiikuudha qabnaa. Qawwuma isaan gartee qaban rasaasa hin qabne tokko takkaa sanuu irraa hiikuudha qabnaa. Ammoo Liiwupoolis qawwee qabaachuu qabdi ilaal. Tilka izan qismatun diizaa jebeeyta. Haqa dabaa haqa jallaa gartee duuba rabbiin gartee duuba jechuuni qooda gartee cubbuudhaa rabbiin gartee duuba amma haqa badaa gartee duuba walqixxummaan hin jirre kan inumaa karoorfatamee akkamitti ummatuma Oromoo kana lafarraa balleessina jechuudhaan akka waan gartee duuba mootummaa wayyaanee kuni lafa kaayettee zaahiratti ilmarra dubbii tobbaa fakkaateetti ijiti gartee gaara kana duubatti waan agarre tamutaan firraa guuranii jiran. Akkana jechuun yeroo akkan laalte walqixxummaa ilma namaa achi keessaa hin jirtu. Ummatuma Oromoo kana lafa isaarraa buqqifnee lafarraa dhabamsiifnaa jechuu irratti gartee waan karoorfatame fakkaata. Dhuguma rabbiitti nama hedduutu dhume amma dheengadda Lammaa Magarsaatii fi
abdii illee wali fidaniiti araara goonaa jedhanii ta'an. Araara kijibaa jechuudha. Hagartee duuba dhugaan keessan jirre. Eeguma isaa wali dhufan boodaa'u naannoo gartee gursumii fi naannoo cinasan naannoo gartee duuba baabileetii fi karaa naannoo harargee dhiyaamee sobordotti kana keessatti namni dhume nama 400 oli. Eeguma wal isaa wal dhufan boodaa'u jechuudha. Guyyaarraa namni dhumaa jira. Namni dhumaa jiru kun daangaa namaan dhayne, namaan barbaanne, haqa namaan barbaanne, haqa fiirra du'aa jiranii dhuguma rabbiitti jenne waan hamtu gaafanni uummata keenya irratti gartee duuba hojjetamaa jiru dubbanneetuun finnu mee carraa obboleeyyan kiyyaa fi dabarsaa yoo gartee yeroo naafan ittiin deebi'a. Gaariidha. Itti deebina Sheek Yaayyaa Abdallaa hedduu galatooma. Akkuma jettan egaa waraansi kun yookiin weerarri kun mayyuu mulluqqee ta'e ji'a Diseembar kana keessatti kan jalqabe mudde keessa jechaadha. Amma ammaatti uummanni keenya baha amma Boorana Harargee amma Booranaatti ofirraa qolaa jira. Keessumaa Boorana keessatti amma iddoo isaan qubatanitti dhaqanii uummanni Booranaa buqqisee achii kaasuun Baalee keessatti karaa raayituutti wanti isaan hojjetan dhugaadhumatti Harargeenis ji'a waggaa tokko ofirraa ittisaa jira. Mee gara Abdallaa Gammadaattan deema. Amma yeroo dubbattu Hargeysa akka jiraattedha kan dubbataa turte. Mee otoo sababa liyyuu poolisii maqaa liyyuu poolisii godhachuudhaan wayyaaniin uummata lamaan kana walitti hin buusin dura walitti dhufeenyi Oromootii fi Somaalee naannoo Hargeysatti maal fakkaata? Sababni amma si gaafadhuuf naannoo sanatti Oromoon amma miidhaa guddaatirra gahaa jira. Mee achittis waan yeroo ammaa kanaa deemaa jiru maal quba qabda? Walitti dhufeenyi Oromootii fi Somaalee duraan maal fakkaata ture? Mee naannoo Hargeysaa sana nu himi. Tarii Wacaalenis sanumatti dhiyoo natti fakkaatti yoo sanarraayis waa quba qabaatte maaliif amma odeeffannoon kaleessa nu ga'e baay'ee kan nama gaddisiisu dubartoonni 8 akka kaampii waraanaa keessatti da'anidha. Kaampii waraanaa yeroo jennu sharaa wayiiti malee homtuu hin jiru. Bokkaa keessatti bokkaan itti roobaa jira. Duraan aduudhaa fi dhukkee kanatu rakkisaa ture. Amma immoo bokkaatu rakkisaa jire. Dhoqqee keessatti da'an jechaadha. Nama gara 20,000 olii amma 50 ta'utu achi jira jedhamee manni hakimii reebaniituma nama keenya reebanii mana hakimii yeroo geessan hospitaalattis haa ta'u kiliinikiitti akka wal'aannamne keessattuu warri bulchitoota Somaalee gama kanaa jechaadha. Naannoo Somaalee abdiilee fa'aa dhorkanii jedhu. Mee kanuma wal qabatee naannoo sanatti mee maal nutti himta Hargeysatti gaafin duraan sii kaase? Ayyee bareeda. Uummatni Oromootiif uummata Somaalee jechuun nama maatii tokko jechuudha. An Somaalee keessaa yoo xiqqaate ganna 8-9 taa'ee jira. Nin beeka. Amala Somaalees beeka. Amala nama keenyaas beeka. Hin beeka jechuudha. Rakkoon xixiqqaan jiraata. Akkuma namuuyyuu qabutti akkuma aadaa kamiittuu rakkoon xixiqqaan ni jiraata. Garuuyyuu ammoo kallattiidhaan Oromoo banii Oromoo miidhuudhaaf Oromoo rakkisuudhaaf wanni deemanii jiru jechuudha. Irraa wal dhoowwan kan nama roorrisullee yoo jiraate silaafuu namni biyya namaa jiru qixa namaa biyya abbaa biyyaatiin wal qixxaa'ee jiraachuu hin danda'u beekamaadha. Haa ta'u ammoo aadaa qabanii safuu qabanii namni tokko yoo nama tuqeetiin jedhee gosatu jira gosatti himatanii namni tokko yoo rakkoo addaa fideetiin jedhee rakkoo addaa fide san bifa ittiin ba'aa turretu jira bifa ittiin ofirraa ittisaa turretu jira jechuudha. Uummanni kun uummata wajjin jiraatu uummata rakkataa gargaaree laafaaf jabaa karaa dabarsuu danda'u jechuudha. Namuuyyuu ni beeka. Uummanni keenya karaa kana keessa dabree haga baaraatitti Suudi Arabiyaa fi Yaman Omaan Ordon lafoota adda addaa ce'aa ture jechuudha. Karaan kun riqicha ture jechuudha. Kanas mootummaa wayyaaneetitu uummata keenya karaa irraa akka biyya keessa nagaan hin jiraanne dargaggoota silaa dalagatanii jiraatan rakkoo saba keenyaa baasan isatu facaasaa ture. Daandiin kun karaa ittiin rakkoo ofirraa buqqisaa turan keessaa tokko jechuudha. Hattaa sadarkaa hidhannootitti namoonni keessa ka turan jiranii jechuudha. Kun rakkoo hin qabu.
karaa kana cufuudhaaf waan mootummaa wayyaanee goote malee ummanni Sumaaleetii fi ummanni Oromoo akka maatii tokkootitti ilaalla akka maatii tokkootitti beekna dalagatee xiqqaa guddaa ta'uu keessa jiraataa ture akkanatti ture. Amma mooyyuu haalli jiru Hargeysaa keessa telefoonaan ni dhagaa namoota waahiloota kiyyatu achi jira guyyaa 6 mootorba hagammaa kan nyaateen dhunnetu jira man adda addaa jiran isaan kunniin namni walitti dhufee bakka takka jiraachuuf mana keessaayyuu bahee bakka takka walitti dhufuun rakkisaadha. Kana mootummaa osoo hin taane ummata achi keessa kaawatee mootummaan Itoophiyaa namoota akka ammatti fayyadamuu kana achi keessa kaatee basaastota adda addaa achi keessatti kaatee olola akka waan ummanni Oromoo ummata nama fixuu nama ajjeesuu nama rakkisuutti bifa sanitti hubachiisaa waan tureef kanatu ummata keessa gabbu'ee jira. Kanaaf ummanni wallaalaan heddu namni waan kana hin beekne heddu namuyyuu dhaqaniiti itti hasaasanii dhaqanii horii kennanii fi waan adda addaa irratti godhan waan adda addaa irra raawwatanii jechuudha. Kanatu ummata keenya rakkisaa jira mootummaa sun taane namoota basaastota isaantu achi keessa jira jechuudha. Kanatu ummata kana rakkisaa jira ummata keenya rakkisaa jira manaa gadi hin baane. Ammallee kallattiidhaan daandii itti ummanni kun rakkoo keessaa bahu rakkoo hidhaa taa'ee hidhaan taane gabbanammoo du'a rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu bifatti dandameen warri itti dhagamu dhalli namaa itti dhagamu kamiyyuu rakkoo akkasii keessaa akka ummata Hargeysaa keessa jiruuf naannoo san keessa jiru akka keessaa baasanii gaafadhaa sumaan gara Wacaaleetitti yoo deebi'e Wacaaleen silaafuu mootummaa Itoophiyaadhaan ka bulchuu taan illee mootummaa Itoophiyaatti bulchaa Kililii Jaaffaa jedhama daandiin sun Hargeysaa fi naannoonni sunniin Kililii Jaaffaa Itoophiyaati. Isaantu bulchaa security isaaniiti waan barbaade godhaa akka barbaadetti nama keenya fuudhaa achi hidhaa ajjeesaa turanii jechuudha. Kanaafuu naannoonni sun isaanii waan to'atamuuf to'annaa isaanii jala waan jiruuf itti taphachuu hin danda'anii jedha. Kan biraa wanni isin as keessatti yaadachiisuuf tuqu keessaa ummata Oromootiif ummata Ugaadeewwan jedhamu wayitu hin jiru. Kallattiidhaan eebjuu bara 25 dalagatti kaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa ka'arra lubbuun hin jirre namichi Mallas jedhamu ummata guddaa akkanatti nu sodaachisu ummata guddaa humna qabu kana xiqqeessuun hin danda'ama ka jedhu sagantaa san dalagatti hiikaa jiran. Sagantaa san akka gara dalagaatti hiikanii ummata keenya dadhabsiisuu qabeenya isaa irraa saamuu lafa isaa irraa buqqisuu ummata biraatiin bakka buusuu ummata isaaniif dhagamuu fi akka isaan barbaadan ta'anitti bakka buusuutti deemaa jira jechuudha. Kana dalagatti hiikaa malee ummatni Somaaleetii fi ummata Oromootii miti. Kanaafuu ummanni keenya ummanni Somaalee kan biyya keenya keessa jiru jiraatan achi keessaa nagaan akka jiraatu ummanni keenya akka godhaallee akka jiran argaa jirra hedduu nu gammachiise jechuudha. Maaliifi tooftaa mootummaan Itoophiyaatti fayyadamtee ummanni Somaalee ummata keenya dha'e ummanni Oromoollee ummata isaanii dhaa waan jedhuuf ummata kan haga Somaaliyaa guutuuf dhoofsisu waan deemtuuf sagantaan kun jalaa fashala'uu qaba. Yeroo dubbattanis yeroo waa jettanis ummata Somaaleetiif ummata Oromootiin jedhina. Mootummaa Itoophiyaati ummata Oromootitti wallolaara. Sagantaa mootummaa Itoophiyaa geggeessitu. Waan duraan godhaa turame qabsoo naannoo sanii geggeeffamaa ture hin beeku. Daandii saniin namni 300, 200, 100 sosso'aa ture. Achirraa haga biyyaatitti seenaa ture. Kana cufuudhaaf waan deemamu malee kana balleessuudhaaf ummanni akka horii argatee waan gargaraatiin baajeta waraanatti akka hin baafneef kana godhaarti malee ummata Ogaadeen kan jedhu hin jiru jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa warra mootummaa Itoophiyaatiif bitan maqaa Ogaadeen kan godhe akkasitti fayyadame. Kanaafuu rakkoon jirtu tanaa isiniin jechuu barbaadeeti mee carraa waahiloota kiyyaa kenna. Gaariidha obbo Mustafaa Museettan darbaa akkuma warra kaanii egaa akkuma sila jedhee waan odeeffannoo qabnu hin jira naannoo dhaloota keenyatti warra gaafachuu naannoo keenya gaafachuun hin jira akka biyyaatti biyya gaafachuun hin jira. Mee keessumattuu amma ammaatti wanti cimaan si gaddisiisee hin irraanfatamne ummata keenya irratti raawwatame akka gargaarsa kanaallee fuuldura itti baatee hojjettu si godhee mee waa'uma nu yaadachiise maalin?
Dajane yoo haala qubsuma ummata Oromoodhaa laalte keessaafuu ummata baadiyyaadhaa. Ummanni kun baank akkaawuntii hin qaban. Ummanni keenya irra guddaan isaanii ummata horatee bulaa fi qotatee bulaadha. Yeroo diinni dhufee lafa isaaniitirraa buqqaasu ummanni kun wanta akka waan irratti hirkatan hin qaban jecha. Gaalli isaanii yoo duraa saamame ummanni keenya bishingaas yoo ta'e boqqolloos yoo ta'e eega hoomishate booda fuudheetiiti lafa qotateeti biyya irra deeffatee sanirraa baafataa jiraata. Wanni nama gaddisiisu laftii waraa ummata liyyuu poolisiin irraa buqqa'aman hanga fedhan irraa saammatanii distiin isaanii makrajaan odoo hin hafne bishingaa hagootaraa keessa jiru eegarraa baafatan booda ha fudhachuu dadhaban marzii itti naqanii biraa deeman jedhan akka yoo boodallee uummanni kun deebi'e irraan fayyadamne. Intala dhalaadhaa tagaraa qabdu dhawanii hanga ilmoo irraa baasuu takkatti akka reefa isheenii jedhetti jaartiidhaa wajjin jiru. Propagaandaa kijibaa kanaan sammuun isaa xaxamtee intala Oromoodhaa isiin sila Oromoo taateef qofa harmarraa muree gocha suukannee isaa irratti geggeessanii arihuun manarraa ilmaan isiitiin adda baasanii waan hedduu nama gaddisiisu. Psychological makeup hawaasa keenyaati balleessaa jira uummanni kun lafa isaanirraa buqqisuu qofa odoo hin tahin uummanni kun akka deebi'ee ganaa hin jaaramne godhaa jira. Uummanni keenya walirratti hirkata ollummaadhaatti amanaa aadaa qabaa safuu qaba. Hoggaa hawaasni tokko kaduraan wajjin jiru karaa faca'e akkatti wal qunnamuu qabu walitti deebi'uun fitnaa fiddii hawaasni tokko diigame jennaan sabummaa fi biyyummaan diigamte jechuudha. Kana godhaa jiran mootummaan wayyaaneedhaa uummanni keenya akka inni ifiif walirratti hirkatee hawaasummaan isaa karaa daangaawaa ta'een hin deemne nurratti qabsiisaa jiran. Kana dura mootummaan diktaataraa ta'e mootummaan abbaa irreedhaa fi aangoorra turuudhaaf saboota biyya san keessa jira sablammii biyya san keessa jirtu wal nyaachisuun ifiif umrii fi dheereeffataa jira. Abdiilee jechuun duriyyee mootummaan Tigreedhaa achi keessee nama waan takka hin beekne fuudhanii hawaasa geggeessi jedhaniini liyyuu poolis with direct order hawaasa keenya irra duulchisiisee ficcisiisaa jira. So wanni abdii immoo nama kennu akka nam tokkotti wanni biyyarraa arkaa jiru hedduu nama gammachiisa. Uummanni keenya warra daangarraa buqqa'e kana hagaraas nyaatu niin boo'ee dheengadda gizeen arku. Ijoolleen xixiqqoon bishaan jirkaana matarra baatanii asheeta boqqolloo guuranii amsoola birdilibsii fuudhanii karaa naannoo doobbaa naannoo asabootiin karaa baaleetiin akkasi gizee walii dhufanii biyya teessanitti ol baqattanii mana keessan dhuftanii obsaa jedhanii gizee wal jajjabeessan hedduu abdii namaa kenna. Akkuma beeynutti yoon dheereessuu baadde warri biyya jiru akkaan dhageehutti namni keenya harkaa fi afaan jira hojjetaa mootummaatis yoo ta'e warri dalagatu. Mindaa isaanii haji'aa waan ilmaan isaati ifiifuutti nyaachisurraa muree obboleeyyan kiyya lafa isarraa buqqa'ee harka duwwaa hafe kanaan deebisee ittiin jaara jedhanii bakka hedduu barsiisonni warri waajjira qonnaa keessa dalaguun barree adda addaa akkasiin muraa jiran. Ji'a tokko mindaa ji'a tokko dhabuu jechuun nama biyya keenyaatiif hedduu jaba. Garuu isaanuu san sacrifice godhan. Nuti immoo warri diasporaan warri biyya bilisaa keessa jiru qacarraaqannee gallu mee yaa obboleeyyan kiyya fakkeenyuma uummata biyyaa sanirraa haa fudhannu hin jaa. Wanni hangarraa godhamaa jirus hedduu nama boonsaa nama gammachiisa. Garuu gahaa miti haa irra carraanuun Dajane. Qabxii kana gara booda itti deebina galatoome obbo Mustafaa. Dhugaadhumatti wanti biyya keessaa namatti tolu hin jira. Har'a otoon sin faana haasaa kanan jalqabin Arsii kanatti fakkaatu taanaa doddotaati. Magaalaa dheeraatti walgahii qaba turanii uummanni warreen bulchaa wajjiniin yeroo jalqabaati bulchitoota wajjiniin waliigallee kan baane. Namni achiin haasofsiisee gammachuu guddaa boohaa ture. Maal inni kan isa boojise namni tokko ka'ee 5,000
kennuu isaa miti. Nama tokkotu nama harka qaqallaatu mana tokko qaba. Mana isaa sana mana isa guddaa akkuma jirutti warri buqqaan kuni dhufanii itti qubatanii ani jala shiittiin galaa jedhee sana kenne. Namni biraa immoo namni daldala irratti bobba'ee ani sharaa dhaabbadheen iddoo achumatti daldaladhaa warri dandeettii qaban dhufanii suuqii kiyya yookiin immoo barandaa keenyatti na hojjetanii kanan kennaa jedhanii miira akkanaatitu mul'ataa jedhanii dhugaadhumatti kan amma namatti waa hedduu waan namatti tolu argitu. Mee gara Sheek Yaaya Abdallaattan darba keessattuu mee gara Wacaaleetti haa deebinu uummata biyya keessa jiru kana amma humna isaatii karaa mootummaatiin karaa warra abbootii qabeenyaa warra albuuda keenya fa'aa Oromiyaatti fayyadaman saantimni tokko kennamuufi baate uummanni keenya amma tokko bira dhaabbatee haamileedhaan illee gargaaraa jira. Amma kan fagaatee jiru warra naannoo Wacaalee jiran kana kaampii waraanaa keessa kan jedhanii dhiyoodhum kana akka oduu amma nu dhaqqabeetti dabarseen ture bilbila illee ol fuudhanii haasa'uun hin sodaatu. Kan isaan jedhanii maal Oromootti nu iyyadhaa maanguddoo biyyaatti hayyoota amantii abbootii amantiitti nu iyyadhaati yoo warri siyaasaa illee hiikuu baatanii warri maanguddoo warri abbootii amantii rakkoo kana keessa akka nu baasan Oromiyaatti deebi'uudha barbaanna jedhu. Mee abbootiin amantii maanguddoonni maal gochuu qabu gama kanaan warra achitti rakkataa jiru bo'aa jiru kana warra akka yaala hin arganne alatti da'anii jiran kana kaan ulfatu achi jira. Kana lammata miidiyaatti yoo dubbatan immoo hin qabamaniitidha. Warra akkanaati mee maanguddoonni abbootiin amantii yookiin hayyoonni amantii maal gochuutu irra jiraata? Dhaamsa maaliitii dabarsituuf Sheek? Yaada bareedaadha. Warreen amma irra guddaa namni hedduu rakkachaa jiru nama ammallee harka isaanii jiru. Harka gartee duuba warra Liiwupoolis kana jiru jechuudha. Namni kaampii keessa jiru kan Jijjigaa Wacaalee hamma Hargeysaatti jiru kuni gartee duuba harka namaati jira. Nyaata nyaachuuf bishaanumaa gartee duuba akka naajee dhuguudhaaf harka isaaniiti eeggata. Waan isaan mana hidhaa san keessatti itti hojjetan rabbumaa beeka duuba. Murtee waan hamtuu jechuu ni beeknaa jechuudha. Akkaataa haala isaanii ho'italaalle namni kun haala hamaarra jira namaaf gala. Duuba kana abbootiin amantiidhaa kan gosa sanii amma namni gartee duuba amantii muslimaa qabu masgida tokko salaataa namoota gartee duuba ulamaa'ii isaanii sheekotii isaanii warra abbootii amantiidhaa warra gurguddaa lafa alaa tana kana keessa jiru ni harkan warra gartee duuba Hargeysaa haa ta'u warra gartee duuba Jijjigaa haa ta'u kan Maqdishoo keessa jirullee haa ta'u warreen kana bakka jirutti warra bebbeekamaa isaan kabajanii jira. Fakkeenyaaf amma haa fudhannu warra gartee ummanni gartee duuba amma Somaalee kun haala isaan qabanirraa akkuma amantiittu yoo sheeyni biraa takka abbaan amantii biraa ka gosa biraatti himerra kan gosa isaa yoo gartee duubatti himerra fudhatan. Amma namni gartee duuba abdumma gorrummaan gartee ma bineensii warrummaan abdii illee hunfaan yoo sheekotiin ogaadeen bakka takka bilbilaan haa ta'u takka dheeyxee aboo namoota kana gallakkisii kayattuun taate gallakkisa. Waan kana gartee duuba bakka jiranitti sheekotii abbootii amantiidhaa kan naannoo ofii jiru naannoo isaanii jiru dubbisuun nurra jiraata. Asirraa TV irraa takka miidiyaa irraa dubbachuu qofaa miti. Gartee duuba lafa jalaan gama salaa gartee bilbilaatiin haa ta'u tikeeta xayyaaraa muranii fi gartee duuba erguu haa ta'u namni kun dheqee warra sheekotii Hargeysaatti illee bakka san dheeyxee jechuudha. Waan silaa isaan gartee duuba baasii isaan baasan dandeenye eqanii aboo akka amantiitti akka gartee ollaatti illee akka gartee duuba wajji jireenyaatti illee uummata kana wajjiin jirra. Wanni kun gartee duuba nuufamtu uummata kana gallakkisaa jedhanii gartee akka isaan dhiibbaarra godhan. Karaa kanaa yoo goone hedduu bareedaadha. Baqataan gartee machirraa baqachaa jiru kuni bifa lama jira. Tokko baqataa Oromiyaarraa dheqee lafa san
gartee duuba hojiidhaaf haa ta'u baqatee haa ta'u takka gartee duuba haaluma adda addaatiin deeqee gartee duuba ji'a tokko ji'a lama ganna tokko ganna lama ganna sadii ganna afur ganna shan jiru kan gartee duuba achi lafa sanitti gartee ilmaan horee ilmaa akaakayyuuf ababayyuu hin turin jechuudha. Amma warri buqqeessanii naannawa fi deebi'a. Kan naannoo gartee Oromiyaa kana keessaa kan kutaa Baaleerraa dhufe Baalee deebi'a. Nama isaatii gartee duuba cinaa jira nama isaatii qubsiisa. Kan Arsii gartee kutaa Arsiirraa dhufes Jimmarraa, Wallaggarraa, Iluu Baaboorraa, Shawaarraa gartee Wallorraa kan dhufe hundinuu yeroo achirraa baqate jireenya isaa kachiisan namni irraa du'ee qabeenya salaachitti horeessisan haa dhabuu malee nama isaa keessatti deebi'a. Rakkatullee nama isaatii wajji rakkataa namni kun gartee aalii qabaa, gartee abbeeraa, adeera qabaa, eessuma qabaa, hindooyyee, haboo qabaa, adaadaa qabaa, ollaa qaba jechuudha. Akka duraan jiruunsaa facaatee dhiisee gartee jiruusaa qabaachaa ture ta facaate saniif bakka sanitti illee deebi'u haa dhabu malee isaan kana biratti agabuun hin buran. Keessaafuu uummanni keenya uummata nama isaatiif rifatu waan taateef simannaa gartee akkaataa isaan nama isaatti simachaa jiran argaa jirra jechuudha. Kana malee jira baqataan biraa. Warreen naannoo amma gartee Jijjigaa, Wacaalee, gartee Dhagaa Buuriin naannoo shanii hajaan kanaa fi akkasumatti mallee Hargeysa keessatti inumaa Hargeysaa dhiisu lafuma gartee naannoo shanii jedhamu kana keessatti amata 50 ama 100 ama 200 ama 300 jiru. Kan lafa saniif beeku. Amma uummanni Oromoonni naannoo Jijjigaa qubatu kan lafa san irra gartee ilmaan horee gartee jiraachaa ture. Ban lafa sanii isaan dhaqanii hin qubanne wanni namni keenya beeku qabu. Uummata gartee duuba gartee Somaaleedhaa kan silaa Ogaadeeniitu isaanii lafa san qubachaa jiru. Dhufee uummata Oromoo uummata keenya kanarra qubate malee. Uummanni keenya ka'ee achi hin qubanne. Uummanni amma Jijjiga qubatu lafti Jijjigaatuun tasaaniitu durumarraa yoo seenatti achi deebinee ilaalles isaanillee ni beekan. Yoo amma gartee wal dhabnaan kan haalan taate malee. Amma uummanni kun achirraa uummata irra dhufanii qubatanii heddummaatanii uummanni kun gartee tura keessa afaan Oromootillee wallaalee afaan Somaalee malee hin dubbatan. Gosaawwan wal beekan jecha rakkoon tunkaanaan isinilleen Oromoodhaa ka'aa jedhanii gartee qabee dukkaana isaanii diiganii saamanii gartee nama isaa ajjeesanii tumanii dhakaan tumaadhaa jechuudha. Uummata sana achirraa baasan. Uummanni sana amma lafa gartee Oromiyaa keessa wayitaas deebi'e naman qabu aaliin gartee akka Oromoo yoo taate malee lafti warri keenya dur irraa buqqee tanaa hin qabu. Maaliin lafti isaa sawwaan taateef. Baqataa hundarraa akkaan hamaadha. Akkaan hamaa akkaan gargaarsatti illee haajamu. Baqataa gartee duuba aalii fi ollaansaa achumaa achirraa buqqeessanii jechuudha. Kawayitaas deebii nama hin qabne kana laala. Kaan aalii qabaa, fira qabaa, nama qabaa, bakka itti deebuu qabaa, nama isaatii simata afaan uummata kanaatillee beeka. Afaan uummata Oromoo beeka. Afaan isaatillee duraan banne hatta daa'imni isaa ijoollee isaa kachi dhale afaan Oromoo beeku. Kaan ammoo bara afaan Oromootu hin beeku. Waan gosa isaatii fi lammii isaa Oromoo ta'uu beekanii achirraa buqqee jira. Kunilleen akkaan gartee duuba nama yaachisaa akkaan xiyyeeffannaa guddaa qabnus gartee duuba akka baqataatti hundaafillee kennuun taate kanaaf gartee kennuun hedduun barbaachisaa ammoo hidhaa keessa jiru san furmaanni jiru silaa gama mootummaa wayyaaneetiin abdiin qabnu hin jirtu. Maaliif warreen Jijjiga keessatti hidhaa jiru jira. Achirraa odoo Hargeysarraa ol deemuu qabanii Oromoo ta'uu isaa qofaan xalaa eenyummaa isaa laalanii xalaan isaa gartee naannoo shanii waan hin jenneef afaan Somaaleetillee haa dubbatu. Xalaa eenyummaa waan hin qabneef Oromoo ta'uu isaa qofaaf mana hidhaan neqan. Namoota hedduu kan nuti beeknu jechuudha. Nama gartee duuba amma namni irra guddaan ni beeka warra Sheekh Jamaa Aliyyi tokko fa'a. Isaa kitaaba bitatee kitaaba gartee Quraanaa Hargeysarraa bitee ol deemu kitaaba Quraanaatu wajjin qabanii hidhan laala uummata kana. Namoota akkanaa kana kuma meeqaan tamtu jira gaa. Amma silaa mootummaa wayyaaneedhaa osoo kana gartee duuba mootummaa dhugaa taatee xiqqollee taatu fakkeessuufillee taatu yaaddu taate bakki isaan itti hidhaa jiran kun
bulchiinsa isaanii jala waan taateef ummannummaa Liiyopoolis kunuu ergannoo isaaniitiif warra isaan hidhachiisanii bobbaasan waan taateef eqanii baasuu ni danda'an ture ammoo baasuun fedhan. Karaa gartee abbootii amantii kanaan gartee duuba namni isteet adda addaa qubatan warreen Awustiraaliyaa qubatu Keeniyaa warra jiru Keeniyaa amma sheekkotii isaanii gurguddoo jira warra gartee akka Shibileedhaa warra gartee akka Umal gosa isaaniiti. Warreen kana dubbachuudhaan ummanni kun akka qaamaan dhiqanii namootuma gartee duuba hidhaa jiru kana gartee duuba akka nuu baasan waan kana gartee duuba irratti dalaguu qabnaan jaa kanuma gartee duuba yaanne kiyya kanarratti. Mee obbo Abdallaa Gammadaa amma sheekiin akka jedhanitti kan naannoo Somaaleeti kan achumatti dhalatanii iddoo biraatu hin beekne kan buqqaantu jira jedhu kunis waa guddaa tokko. Mee warruma kaanuu taananii naannoo isaanitti yeroo deebi'an amma nama kaleessa dubbifnetu jira gara Hargeessati waggaa 32 oli gara Jijjigaati nama waggaa 25 oli naannoo sana jiraatetu jira. Garuu amma gara naannoo keessan dhalattanitti deebi'aa achitti qubattu jedhanii ganda gandatti faffacaasuu karoora akkasii jira. Mee sana akkamitti ilaaltati? Gaariidha gaafii bareedaa. Kuni mee sana sun tunneen duratti itti deebi'aa xiqqoo jedhee dura dursee biyya amma Ogaaden yookaan Kililii 5 jedhu kunii fi Oromiyaa jedhu kun biyya tokko biyya lama sun taane biyya tokko akka amma bulchiinsa mootummaa Tigireetitti. Biyyi kun biyya tokko. Bakki jiran kun manni hidhaatii fi lafti irra deemaniif sosso'an kun biyya mootummaa Tigiree harkaa qabu. Seeraa hidhamanii mana hidhaa kana kan to'atu mootummaa kana. Akkamitti uummata Ogaaden jennaayyuu kun argaa waan ragaa qabatamaati. Waan ragaa qabatamaati. Osoo biyya lamaan taatee biyya adda addaa taate biyya Oromiyaatii fi biyya Kililii 5 jennee adda baasuu dandeenya. Arra kan jirtu bulchiinsa mootummaa abbaa irree jala jirti lachuu. Bulchiinsa mootummaa abbaa irree kanatu akka barbaadetti koontirool godhaa jira. Isaanis dirqee bifa adda addaatiin haa taatu horii kenneefi haa taatu kana tolchaa jira. Isa kanatti haalli jiru jabaa waan bubbule dookimentii kaawwatan as baasanii dalagaa jiran kan akkasitti jabinaan quba qabaachuu qaba uummanni Oromoo akka gaariitti beekuu qaba uummanni Oromoo sosso'iinsa qabsoo isaa dhaabuuf gufachiisuudhaaf kana dalagaa jira kana beekuu qaba uummanni Oromoo wal gamteessee wal gurmeessee rakkoo kana jala sararee jaa ba'u tun inumaa qacaca. Wanni itti deemu wanni saganteeffatee deemaa jiru mootummaan Itoophiyaa waan xiqqaadhaa miti waan guddaadha keessa yoo laalu halkan irra bana dhoowwitee rafuu dadhabaa jechuudha. Haala sagantaa Itoophiyaa itti deemaa jiru fuullee inni uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf ittiin kolaasuudhaaf gochaa jiru fageennatti achi yoo laalee xiinxalleetiin jedhu uummata Oromoo rakkoo inni ittiin deemaa jiru xiqqaadhaa miti uummanni Oromoo falmaa guddaa gochuu qaba. Yeroon ta'an amma miti jabaatanii dalaguudha. Arra yoo jabaanneen dalanne ta'anii ilaalaa turan hayyoonni Oromoo gaafa namni murtaa'e qofa dhiigaa ture. Akkas ta'uu hin qabu. Humnaan itti baanee biyya ta'een abbaarra ta'uu qabu. Tigraay lafa goggodduu ija tiyyaan arge. Eertiraa goggodduu ija tiyyaan arge. Kanaarra misoomee keenyarra fudhachuuf deeman lafa kana. Sagantaan isaa dookimentiin isaan kaatan fagoodhaa. Kan uummanni Oromootti yaaduu qabaa jedhaa gaafii keetis sii deebi'a. Itti aansuudhaan gaafii ati gaafattee namoonni afaan hin beekne guutuudha. Takkaa lamaayyuu miti. Irra guddaan naannaa Jaarsoo Mayyuu Mulluqqee tiffatteedha. Naannoonni kun ni beeka keessa deemee beekaa jechaadha. Achitti illee dhalachuu dhabaadhu naannoo sanitti an kan dhaladhee Arsiitti dhaladhe. Nin beeka lafa san lafa biyya tiyya keessa deemaan ture. Naannoo malolli irra jiru kanniin hundan beeka. Keessa deemaa ture biyya tiyya. Isa kana warra afaan hin beekne akka sheekni jedhetu jira. Kumaatamaan laakkaman nama takkaaf lamaa miti warra injineera ta'anii manniin ijaarantu jira jechuudha. Warroota waan adda addaa godhantu jira. Sheekota nama qaraasisantu jira. Mana barnootaatti nama barsiisantu jira. Isaan kunniin afaanuu hin beekan afaan Sumaaleetiin ka barsiisutu jira Oromoon.
warroota akkasii kanarra biyyatti galee ganda isaa yookaan gosa isaa barbaadee itti galchinaa hoo jedhan rakkisa. Kanaafuu falli jiru uummanni Oromoo dirmachuu godhaa jira akka gaariitti hedduu wanni nama boonsu lafas qaban akka gaariitti bakka silaa qubsiisuu danda'an laalanii itti ijaaranii usuu qubsiisanii. Hamileen har'a jirtu tun humni har'a jirtu tana miidiyaa dhabuutu uummata Oromoo duraanuu tokkummaa nuun jechaa ture. Miidiyaan kun waliif fidee jira uummata keenya. Akka gaariitti yaada akka wal hubatu godhee jira. Miira namaa kana gajjabeesseetiin akka itti godhee jira. Isa kanaafuu wal dhageettiin keenya cimaa waan ta'eef bakka takka qubsiisanii rakkoo har'a jirtu kana keessaa baasuudha. Yoo ganda isaatiin barbaanna jedhamu taate hin ulfaatu. Kan beennetu jira ganda isaa bakka itti dhalate. Akka gosaafaatti namni tokko himachuu hin danda'a malee. Warri biraa ammoo kan hoggaa 4-5 hoggaa 10 taa'e homaan rakkisu yoo ganda isaatitti illee deebi. Rakkoodhaa miti. Warri afaan hin beekne naanna kanarraa soso'ee akkaataa jiruuf jireenya isaa amaloota biyyi keenyatti jiraatu kana hin beekne hin rakkisa. Deemaa turre baqachaa turre nuuyyuu ni beekna haala baqaa. Kanaafuu sirnaan uummanni keenya dirmachuu barbaachisu godhee fi lafa inni isaa ta'uuf laalee usuu bakka tokko naannaa qubsiisuu danda'amu qubsiisee kun yaada kiyyaa jechuudha. Akkasitti dura mijaa. Kanaafuuyyuu jabinaan uummanni Oromoo humnaaf hamilee ta'aa jiru kana gargaarsa kanallee godhee fuuldura ammoo rakkootti aantu fala barbaaduu qaba uummanni Oromoo. Taa'anii yeroo laalan ammaa miti. Yeroo qabsoon jabaattee humna godhatte hedduun gammadaa nama tokkotu jira akka dubbiititti kaasa. Afaan Amaaraan beeku namni kun. Yeroo bakka amma naannaa mayyuu mulluqqee kana bakki afaan hin beeku waraana mootummaa fakkaatee naannaa kana dhaqee jechuudha. Inni hin beekuuti callisii jedhaniin nama goota namni kun. Eenyu jetteen taaxaaqii fi waraanni naannas hin jiru. Ye mangistinoo, ye siraawitnoo afaan hin beeku. Jedhaa ture jechuu namni kun. Maaliif jiraachuuf naanna san soso'uuf waan san dubbachuudhaaf cinqabeetii waan san dubbate. Kanaafuuyyuu amma wanni jiru falmaa gaafsan namni sun godhaa ture. Har'a hin jiru lubbuudhaan. Leencoo jedhaniini maqaan isaatis. Falmaa namoonni keenya godhaa hayyoonni gootonni keenya gaafsan godhaa turan. Uummanni keenya ammallee dirmatee gochuun qabaa. Yookaan siyaasaa jalatti hirmaachuu qofaa miti. Yookaan kan biraa jalatti waan biraa gochuudhaa miti. Bakka barbaadeen bakka itti fakkaate wal ijaaree of ijaaree humnaaf hamilee ta'ee rakkoo tana guutumattuu buqqisuu qabaan jedhu. Kanuma. Gaariidha. Gara Obbo Mustafaa Museettan darbaa sila yeroo dubbattu iddoo tokko sagaleen deebi'ee natti dhaga'ama. Mee sila yeroo dubbattu ijoollee dargaggoo kanatu waan akka sheetaa bishaanii kana qabatanii yeroo kaatanii warra buqqa'ee dhufe kana sababa mootummaa wayyaanitiin baay'ee na ajaa'ibsiifadhee jetta. Bifuma sanaan immoo keessattuu uummanni kun yeroo deeggarsaaf deemu iddoo tokkotti keessattuu dargaggoo irratti warri hammumallee gufuutti ta'uuf milishaadha jedhanii poolisiidha jedhanii darbee mul'ata. Warra kana otoo iddoo sanatti argamte maal jettaani gamuma kana ammoo wanti haasaan keenya yookiin mariin keenya har'aa gargaarsimti uummata keenya sababa mootummaa wayyaanitiin buqqa'ee faffaca'e kuni gargaarsi kun akka itti fufuuf maal godhamuu qaba jetta kanarratti yaada keeme. Galatoomii Dajane haala siyaasaa biyya teenyaa san yoo xiinxaalle namuutu ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a. Especially siyaasaa uummata Oromoo keessa jechuudha. Yeroo har'aan tanaa ijoolleen xixiqqoon tun obboleeyyan isaanii katakkaa harkanii hin beekan kun sololii uummata Oromoo ta'uudhaan buqqaanii lafa isaanirraa gizee karaa isaanii ol baqatan harka bananii gandarra deemanii qarshii takkaan qarshii lamaan guuranii abbo ayyoo ummata obboleeyyan kiyya kana rakkate kana ittiin gargaarraati maallaqa nukkanne jedhanii ijoolleen dargaggoon xixiqqoon tun guurtee adeemtuun dhuga har'allee warri milishoota warri tokko kan mootummaa kana wajjin hojjetu gufuu ijoollee tana tahanii sodaachisuufaa warri yaalu ni jira.
dhaamsini nan isaanii dhaamu ka adilee nyaate diimtuufis numa taa'aa jetti Oromoon. Yeroon arraan tanaa yeroo nuti wal adda filluu miti. Mootummaan isin arra jala kaachattan kun boru atis waan inni sii taa'uuf numa beeytan wal beeyne. Irra guddaan ijoolleen arraan tana mootummaa tana keessa dalayduu hiriyoota kiyya wajji barannee sabboonota jajjabootu achi keessa jira. Akkasumaanis laakiin warra mootummaa kana akka rabbitti qabatee akka waan mootummaan kun hin cinne hin jiine itti fakkaatee saba hiraarsu ijoollee tana gufuu ijoollee saba gargaaruu deemtu kana dura ta'uun dhaabbadhaan ja'an lafeen gootowwan kufaniitii isin qaba. Obboleeyyan kiyya dhiisaa saba keessanii wajjin dhaabbadhaa qawwee teessan diinatti achi garagalchaan ja'an. Obboleeyyan keessanii kadhumaa jiru. Obboleeyyan keessanii lafarraa buqqa'aa jiru. Har'aan tana alaa fi keessaan tokko taanee ummata keenya haala siyaasaa tokkoon alatti ummata keenya ha buqqa'ee jiru qofti irratti haa fokas goonu. Ummata keenya haa qubsiisnu hin jaa. Yaada tokko jira kan hin follow up godhuu barbaadu warra afaan hin beeyne ganda isaanii galchanii yoo qubsiisan akkamii yaada reefu ka'e tokko ture. Yaanni kuni kan mootummaa Itoophiyaatiin orchestrated ta'e. Maaliif namoonni kun akka afaan asirratti sirreessuuf afaan beekuu duwwaa otoo hin taane namoonni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo sanaayyuu hin beekanii yeroo dheeraa turanii kaan isaanii immoo hojii biizinasii irraayyuu turanii kana jechuu barbaaden. Dhuga jarri kuni haala tasgabbaawaa taheen bakka takkatti qubatanii gargaaramuu qaban malee yoonii fi addaan faffacaasanii ummata kana bakka dhaloota isaaniitiin barbaanna ja'an impaaktii buqqa'insi kun saba keenyarra godhe xiqqeessuudhaaf waan yaadame. Kanaafuu ummanni keenya kana didanii dura dhaabbatanii odoo ummanni kun addaan hin faffacaane haala dandahamuun bakka takkatti gamtaan akka gargaaramu irratti yoo carraaqan gaarii na fakkaata kun yaada kiyya. Yoo fuudhanii namni kun amma namoota odoon ani hin dhalatiin biyya nan itti dhaladhe dabbasoorraa hargeysaa karaa jijjigaa kana deemee achi galanii jira. Ummata kana fuutee yoo arraan tana fidde psychological makeup lafa inni itti dhalatee sanii waan wal beekun qabu qabeenya qaba horee bultee qaba biyyi bakkarraa buqqa'e saniin haala bakkarraa buqqa'e sanitti deebuutti hangachi deebuutti tasgabbeessuuf yaaluudha malee nama kana fuudhanii bakka dhalootaatiin barbaanna jechuun impaaktii hangam takka akka namni keenya lafarraa buqqa'e kana xiqqeessanii ija addunyaa biratti waa xiqqisho godhanii agarsiisuudhaaf waan mootummaan Itoophiyaadhaa itti yaadaa jiru kana dura dhaabbannaan uummanni keenya odoo agaagul hin taane odoo addaan hin faffacaane akka waliin buqqaanii dhufaniin bakka takkatti qubsifamanii gargaarsi isaan barbaachisu gargaarsa fayyaas haa ta'u gargaarsa hawaasummaatiis haa ta'u haala adda addaatii jira kanaan bira dhaabbachuu danda'uun lojistiikii gaa warri gargaarsa godhaa jiru akkatti deliver godhan isaaniitu irratti hojjetaa jira. Immoo kaayoon ummata addaan faffacaasuudhaa tuni badduudhaa dura dhaabbachuu qabna jechuudha barbaadete jenne. Gaariidha gaa karaa yaadasiin booda kanaatis dhufaa jiru keessa Oromiyaan lafa bal'oo qabdi iddoon tokko iddoo nu biraayyuu lafa bal'aa jira as qubsiisaa kan jedhanii gaggaafatanis hin jiru. Keessumattuu magaalaa gurguddoo kan akka naannoo Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa naannoo Oromoon itti baay'inaanii hin mul'anne kanatti naannoo sanatti qubsiisanii Oromoon jireenya isaanii fooyyessuun hin danda'ama kan jedhanis jiru. Mee gara Sheekh Yaayyaa Abdallaattan darbaa. Akkuma sila dubbadhe egaa mariin keenya inni guddaan fi kan irratti xiyyeeffatu uummata yookiin Oromoota naannoo keessumattuu naannoo bulchiinsa Somaalee keessaa sababa weerara mootummaa wayyaanitiin buqqaan kana gargaarudha. Sababa sanaan ollaa dheesse buqqaaniiru. Mee gargaarsi kun cimee akka itti fufu maal gochuu qaba maal ta'uutu irra jiraata jettu Sheekh? Namoonni ammaan tana buqqaan kun wanni marraa durarratti ilmi namaa kan wanni itti haajamu bakka galuu fi waan nyaatuuf waan uffatu. Namni dura bakka galuutti haajama. Namni mana qabaachuu qabaa. Waan keessa galu qabaachuu qabaa. Waan nyaatee dhugu qabaachuu qaba. Maaliif nama har'a nyaateetu boru oola. Waan qaamatti uffatu
qabaachuudha qaba. Namoonni kun ammaan tana agartee duuba waan takka illee fidatanii hin dhufne. Nama hedduudha. Waan gartee duuba ani abaluun beekaa takkaa fira kiyyaachi jira isaan gargaara jee namni kun gargaaree danda'u tokko miti. Ummata bal'aa ummata gartee duuba jiruu jireenya qabu kan wal horee jiru kan qabeenya qabu kan gartee akka hawaasummaatti baay'inaan lafa adda addaa lafa gartee masalaa naannoo shaniitii fi hargeysa keessa qubachaa jiru santuu buqqa'ee nu dhufe keessummaa jechuudha. Ummata kana bakka isaa ama mootummaan gartee duuba qabeenyi isaanii duraan tuqamu warra gartee duuba wanni dhufellee wacaalee dhufellee kan bakka adda addaatti dhufechi deebifnaa jira. Warra hargeysaa dhufellee hargeysa deebisaa jechuudha. Biyya isaa keessaa baaseeti biyya gartee biraa kan mootummaa biraa qabdu qubsiisuuf akkas fakkaatti. Uummanni koo wayitaa achi keessaa bahu bar waan ajaa'ibaa ani dhuguma rabbiitti hawaasa keenya kana hawaasa du'aayii qabu. Hawaasa rabbii illee eebbisa rabbii gartee duuba haa jaalatu haalli uummanni keenya qabuu fi haalli uummanni biraa qabu xiqqoo ol dhaba. Amma wayitaa bar waan nama ajaa'ibsiisaa qabaqadhaa ijoollee mootummaa wayyaanaati. Ooraal makiinaa gurguddaa kana fideeti nama hulaa fi cufee gartee najjeesanii jee taa'u kana hulaatti dhedhee sijjeessuu deemaniiti. Kottu makiinaa horii si baqachiifna. Bar mootummaa isaa keessa isaa bulchaa beekadhu. Walitti qabeen nama kana baqachiisee wayita isaan makiinaa irratti ol ba'an warra gartee hawaasa taa'u kanaan dhaqaantumaa jaan uummata kana. Hawaasa Soomaalee kanaan jechuudha. Maaliif akka uummata kana keessatti Soomaalee tokko nu godhee je'ee gartee duuba hijaan hamtuun akka walitti hin fayyine akka ta'aniif. Uummanni kun gartee duuba hin tumnuu jechuu ni qaba silaa. Wanni gartee hawaasni Oromoo kun xiqqoo hawaasa safuu qabu, hawaasa gartee duuba aadaa bareedduu qabu. Hawaasa yoo amantii taatee illee dhugaan rabbitti amanee diinillee dhuguma rabbii qaboonni hin duuf. Wayitaa mootummaa wayyaanii fi dhiibu poolisa bira dhaabbatu. Sheekee Injira teeknikaatis mudate natti fakkaata. Eka. Lammiku beela'ee bootee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira lammiku beela'ee bootee osoo qabuu dhabee rakkatee. Harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira. Tasa yoo jabaatee didee gaaraan uumaa kan lammiin abdaa yalamni kusuma alagan alagada siruma yadatu sabar kun jiru garani bitatu sabar kun jiru garani bitatu gafa punyani ijjime mambuufti rakkoon dhiiga ofii gadoo namaaf kuusti maqaa tokkoon nu beeku nus waliin waamamna walumaan dheebonne walumaan beelofna tokko riiba dhabnaan tokko nagaa hin rafu gamasii
Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya rakkina teeknikii yeroo gabaabduuf nu mudateen dhiifama sin gaafannaa. Egaa akkuma mari'ataa jirru amma ammaatti rakkinni uummata Oromootii fi uummata Somaalee gidduu otoo hin taane waraanni kuni kan uummata Oromootii fi kan uummata Somaalee akka ta'edha. Warri asitti mariidhaaf dhiyaatan dubbataa kan jirani. Jidduutti otoo Sheekh Yahyaa Adam kan Abdallaa jechuu kiyya. Siyaatilii otoo isaan dubbatanii kan addaan cite nu mee gabaabsati itti fufaa. Akkuma marraa duraa jee namootan Oromoodhaa kan naannoo shanii keessa qubatu. Kan dhufee baqadhaa isin ajjeesuu deemanii jiruus mootummaa Wayyaaneedha. Kan makiinaan fuudhee achirraa fidullee mootummaa Wayyaanee waan ajaa'ibaa. Kan bulchiinsa kana akka gartee duuba waliigalaatti bulchullee mootummaa Wayyaanee. Wayita ummata kana makiinaarra fe'ee deemu ummata gartee duuba hawaasa Somaalee achi keessa qubatuun ummanni kun biyya teessan fudhachuu deema ummata kanaatu waraana keessan gartee Kaliyuu poolisii daangaa irratti isinirraa ajjeesedha gartee tumaa jaan namni kun dhagaa fudhatee kan dhawamin hin jiru irra guddaan namaa warricha irraa baqate san kaan mataa fottoqe yoo laaltanii jiraatan kaan miila kanarra dhawan kaan cinaacha kana dhagaan dhawanii cabsan karaa rabbi baasee irraa ba'e. Tumanii namni kun hawaasa ajaa'ibaati sunis waan hawaasa nama ajaa'ibsiisaati. Lakkii maaliif tumnaa ilma namaatiif uummanni kuni yoo Somaaleellee ta'uu baatan namaa miti jechuu silaa dadhabanii agas taka sammuu isaanii gartee duuba jijjiiramteeti uummata baqarra jiru kan makiinaa keessa jiru dhagaan tuma duuba dhagaan tuman. Duuba hawaasni keenya immoo otoo hawaasa keenya taate akkas hin godhan hawaasni keenya ilma namaa Somaaleen amma ummata gartee Kaliyuu poolis rakkoo akkanaa kan ummata Oromoo irra fidaa jiru hawaasni Somaaleedhaa kan Oromoo keessa qubachaa jiru akka Oromootti nagaan jiraachaa jira jiraachuu qaballee mallee maaliif nama hamtuu sirra dalage hamtuudhaan deebisuun amantiin teenyallee nun hayyamtu aadaafillee hin qabnu mallee gartee waan akkasiisan wanni mootummaa Wayyaanee barbaaddulleen akkasii duuba kanaafi inni kuni kan nurraa dhaabbatu miti. Hamma mootummaa Wayyaaneetu ni jirtu. Uummanni Oromoo numa baqata. Yoonii fi Rabbiin gartee nurraa kuffise. Ammallee gartee jabeenya keenyatti haajamti. Waan kana gartee duuba jalaa bahuudhaaf yoo nuti jabaanne, yoo nuti murannoo qabaanne, yoo nuti gartee duuba waan xixiqqoodhaan sossobamuu baanne, gartee duuba falmii godhamaa jiru kana gartee ciccinee yoo goone waan kana Rabbiin nu gargaaraa Rabbiin keessaa nu baasa keessaa bahuu teenya ammoo hamma mootummaa Wayyaanee kuni geema takka filmii hamaa badaa kan uummata Oromoo irra dalagaa jirutti namni keenya yeruma rakkoon dhufte qoftii ori'uudhaa miti yeruma rakkoon dhufte qoftiin rakkootu dhufee jennee gartee duuba dirmachuuf oruu qofa osoo hin ta'in yeroo hunda akkamma walquba qabnu kanatti akkamma tokko taanee walquba qabnu kanatti bakka jirru hundaa goda hunda keessaa wal baafnee gartee duuba gargaarsa kanaaf dhaabbanne kanatti yeroo hunda qophii ta'uun barbaachisa yeroo hunda walquba qabaachuun barbaachisa namni gartee duuba yaada ilaalcha adda addaa qabaachuun mala ilaalcha siyaasaa qabaachuun mala waan adda addaa qabaachuun mala yoonii fi gartee duuba rakkoon tun dhufte yoo tokko sin godhin siyaasaa gartee siyaa qabduu fi garaagarummaa qabdu manan dhiifadhu sun itti galta ammoo roorroo takka cunqursa gartee duuba hamaa duguggi shanyii kan uummata irratti deemaa jiru kanarratti yeroo gartee namni kun siyaasaan adda bahu miti yeroo gartee duuba ilaalcha adda addaatiin adda bahu miti yeroo tokko taanee uummata keenya cinaa dhaabbannu uummanni keenya gartee arra yeroo dur daran arra gargaarsatti haajama jechuudha. Uummata keenya kana gargaaruuf gargaarsa mallee addaan hin cinne godhuudha qabna yoo ammaan tana gargaarree rakkinni kun ammallee ji'a tokko boodaas numa deebi'a. Uummanni keenya guyyaarraa gartee namni kumni meeqaantama achirraa ol baqachaa jira jechuudha. Waan nuti gargaarree gartee amma gargaarree dandeenyuuf gargaarsa addaan dhaabbanne goonee ammallee rabbitti kadhachuu karaa dandeenye ammallee gartee duuba haala uummanni keenya gartee furmaatatti hirkatu yaaduudha. Lammata dhaamsaa wanni hin qabuuf warreen daangaa irratti liiwu poolisii wajjin
guyyaarraa falmii godhaa jiran. Haa humna gartee hin qabne wallahi rabbiin gargaaraa jira. Haqaan deemuu keenyaa kunoo kanarratti gartee inni garraa. Maaliif ati yoo ummanni Liyuupoolis Oromoo dhajee ijoollee xixiqqoo haawwan dubartii ajjeese Oromoon ajjeesuu hin qabdu. Maaliif gowwummaa akkanaa kanallee qabaachuu hin qabnu. Yoo ummanni gartee duuba Liyuupoolis haa mootummaa wayyaaneetiin deeggaramu. Oromoodhaa kacha kan jalatti jiru. Hayyee ammas rakkina teeknikaa ishee waan quunname natti fakkaata. Mee jira moo nama nagaatiin beeyne obboleeyyan kiyya fudhadha isin. Gaariidha mee gara anis gaafii kiyya gara xumuraattan deemaa jira. Abdallaa egaa akkuma duraan dubbadhe har'a kan mari'ataa jirru waa'ee gargaarsa Oromoota sababa mootummaa wayyaaneetiin buqqa'aniiti. Asirratti namoonni yaada kennanii gara keessatiin kan naan jedhaa jiranii dhagaas kan itti baay'inaan dhagaas kan Oromootti darbatan kan miidhas irraa geessisaa jiranii kashlabboota liyyuu poolisiitii kan uffata siviilii faa uffataniitu waan akkasii godha. Lammata immoo basaasota wayyaaniin bobbaaftee kan jedhus yaadni asiin jira. Bifuma sanaan hubannuun jedhanillee. Mee Obbo Abdallaa Gammada Edmonton Kanaadaadha. Mee sagantaa isin amma borutti qabdanii maal fakkaata? Sana biraan immoo sa'aatiin meeqaa eessatti bifa kamiin qophaa'aa jira? Kana warri daawwatanis haa ta'anii borummoo warri Edmonton akkamitti irratti argamuu akka danda'ani kana mee garasitti haa deebinu. Bareeda Dajane galatoomii bakki itti argaman as downtown Edmonton 95 Street 107 Avenue dha. Bakka sanii sa'aatiin ammoo sa'aatii afur galgala haga sa'aatii 10ti. Ummanni keenya warroonni abbootiin amantii akkasuma ammoo manguddoonni dargaggoonni bifa adda addaatiin jiran waan kana irratti akka qoodaa fudhatuuf deemanii fi fudhataa jiranis namoonni tokko gara jalannaa ibsaa turanii himamaallee ture jechuudha. Wanni kun waraqaallee facaafamee namoota adda addaatiin feesbuukiidhaan waan garagaraatiin godhamee jira. Namuuyyuu akka dhaqqabetti ergaan kun akka dhaqqabetti yaada. Ammallee jabinaan wanni kun waan guyyaa takkatti dhaabatu miti. Kanaafis marii feesisaa maal akka ta'uu qabu waliin mari'anneetiin furmaata gara itti aanutti waan tarruufi namuuyyuu irratti hirmaatee yaada mataa isaa akka gumaachuu fi rakkoo uummanni Oromoo irra jirullee akka waliin mari'achuu danda'an gumaachisa akka kennuu danda'an kanaaf qophiin godhamee jira. Kanarratti akka hirmaatan asumaanis dhaamsa dabarfadhaa. Kaan ammoo gaa telefoonni ni jira namuuyyuu facaafamee jira. Bifa gruppiitiin ka jiranii bifa adda addaatiin ka jiran namuu facaafamee jira. Masgiidotatti bakkoota paablikii hundatti maxxanfamee jira. Wanni kun irraa hubatanii akkasitti dhiyaatan jira. Dhumarratti wanni an dhaamadhu sagantaan wayyaaneen baafte dhugamaan jabaadha. Keessi isaa fagoodha. Ummata biyya keessaa dadhabsiiftee kan biyya alaallee dadhabsiisuuf waan karoorfamee ta'e. Kan biyya keessa jiru humna fixxee waraanaanis haa ta'u hidhaanis haa ta'u yaadaan qoraa qalbii isaa haa ta'u dadhabsiiftee nuffisiiftee namoota baqannaa irra turanii biyya adda addaa amma walabaan jiraatan kanallee horii kennee akka dadhabu akka uuma kanaayyuu hamileedhaan waa gochuu hin dandeenye kana godhuuf sagantaatti jirti. Uummata Oromoo teennee ofirra laaluun hin barbaachisaadhaa miti. Dachii teen takkas fakkaattu tanarratti loluu dhabuun
lafa keenyaaf falmachuu dhabuun nama keenyaaf lafee teenyaaf falmachuu dhabuun haqaa miti nuti gara rabbiitiin illee gara ilma namaatiin illee xumura argachuu qaba wanni kun hamma yoomii namni namatti taphata haa yaadannu loloota adda addaa kan biyya keenya keessa deemaa ture naannaa fi xagaardan waroo kaarraa qoree haa yaadannu sanniin gaafuu seenama kaawachaa oolla seena haga yoomiin dookimentii kennee barreessaa oolla namu xumuramuu qaban jedhu kana kan goonuun wal ijaarreeti waliif ajajamneeti waliif abboomneeti waliif humnaa hamilee taaneeti malee akkanumaanii miti jedhifnee hoohooyin nun baaftu dalagatu nu baasa walii abboomuun nu baasa humnoomutu nu baasa yoo ijaarri hin jiraanne yoo walii ajajamuu hin jiraanne akkamitti keessaa baata kanaafuyyuu jabinaan fuullee waan kana deeffachuu qabanii jedhee yaada akka nama hamma ta'etti qabsoo tana keessa wal'aansa godhaa ture xiinxallaa hedduun qaba waan kanarraa ni hubadha ni beeka kanaafuu an dhaamsi kiyya kan xumuraa mootummaan ni kufa wama fedheeyyuu taanaan mootummaan ni kufa ummanni ammoo kufa ummanni Ogaaden ka afaan keenya dhaga'u seenaa badduu akka hin galmeessineen fedha seenaa badduu boru xumura qabne kan boru laakkataa turu teettu akka hin galmeessine irraa wal dhoowwuu qaba biyyoota alaa kanallee keessa jirra wal beennaa wal hubannaa kan biyya keessa jirullee akkasuma afaan keenya dhaga'ullee jira seenaa badduu tanarraa kan boru mootummaan kufee nu wal salphinu tanarraa ummata keenya kan waliin bal'inaan jiraataa turerraa seenaa hamtuu akka hin galmeessine asiin dhaamachuu barbaada kan ammoo ummata Ogaaden miti kan godhaa jiru ka sharabboota mootummaan Itoophiyaa saganteeffattee bittee kan ammoo kan keessaa baanu mootummaan Itoophiyaa kufuun ooltu jabaannee irra dalannee keessaa ba'uun qabnaa jedhaa tokkummaan humnaa jabaadhaa isiniin jedha galatooma. Galatooma obbo Abdullaa Gammadaa Edmonton Kaanaadaarraa ammas garuma carraa gara dhumaa warrum Kaanaadaatiif hin kennaa obbo Mustafaa Museemee Winnipegtoo bifa kamiin qopheessitanii sa'aatii meeqatti uummanni tarii nu dhaggeeffataa jiru kan kana dura dhageenyis haa ta'u hawaasni keenya mee qophii akkamii gootanii asumaan uummata Winnipegiif naannoo isheetti argamtu Manitoobaa fi naannoo isheetti argamtu ergaan dabarsitanis walumaa galatti hoo jiraate sagantaan keessan maal fakkaata sa'aatii meeqatti eessatti kan asumaan dabarfadha. Galatoomii Dajane uummanni Winnipeg as individual haala goofandiidhaan yeroo gargaarsa goonu hawaasarraa burqeeti wanna sagantaa tana akka qopheessinu haa itti yaanne namoonni keenya irra guddaan ka credit cardiin fayyadamnee jira haala amantaatii fi haala adda addaatiin qarshii 20 taatu 100 taatu saba kiyyaaf kennuudhaan barbaada maaliif waliin nun qabne ja'aniiti sagantaan tun akka karoorfamtu goone torban lama dura karaa iimeeliitiin fi karaa telefoona nama bilbiluutiinis hawaasa yaamaa jirra. Iddoon walgahiidhaa 505 Watt Street bakka jaamtutti sa'a 5 irraa kaasnee hanga sa'a 10tti sagantaa qabnaa. Warri qoreen hojii tana geggeessaa jiran obbo Musa Ali, Ana Mataqiyya, obbo Ibroshee fi miseensonni hawaasa Oromoo Winnipeg volunteer godhanii namoota konkolaataa hin qabne hanga daawntaawunitti dheeynee fuunaa yoo rakkoo qabaatan nu bilbilaa dhufnee isin fuuna yennaanii nurraan hafinaa Winnipeg North Dakota wal daangeessitii magaalaa Brandoniin magaalaaleen xixiqqoon naannawa Winnipeg jirtu hedduu jira ummanni keenya isin barbaada yaa obboleeyyan kiyya ummanni Oromoo kan naannoo Winnipeg jirtan hoteela qabanna hin jettanii manni keenya isinii banaadha isin keessummeessinaa kota obboleeyyan keessan gargaara nu bira qubattanii jeetiin afeeruu barbaada warra Winnipeg keessa hin jirres Saskatchewanis torma sa'a 5ti nurra oofuuf Brandon sa'a 2 warri North Dakota sa'a 2 sa'a 3 ol kota warri sagantaa kana hordofaa jirtan
obboleeyyan keenya kan qe'ee isaanirraa buqqa'ee harka diinaatiin hiraarfamaa jiru bira haa dhaabbannuun ja'a. Mee waan takkallee kan inni itti da'uu barbaadu warri biyyaa mindaa ji'a guutuuti ifirra murteessan ilmaan isaanii xixiqqoota qaban aannan itti bitaniif irraa muranii mee nuti mindaa ji'a guutuu murra hin jennu yaa obboleeyyan keenya mee sa'uma takka haa ifirra qabnu mee yoo hangam xiqqaatte tanaan chaalenjii isin godhuu barbaada. Dirreenis tana fardiinis kana qabsoon hojiin agarsiisuudha saba ifiitiif dhaabbachuudhaan ja'a. Galatoomi Dajane sagantaa tana nu qopheessuu keetii fi saayibban kiyya kan paanaalaa kanarra turtanis ulfaadha. Faraan Abdusalaamatis ogeessi teeknikaa galatoomi jaa Dajane galatoomi. Galatoomi Mustafaa waan tokko na yaadachiifte Harargee bahaa ta'uu dhiyaa ta'uudha keessanii torbeenum kana keessa naga'e. Warri bulchiinsa parsantii 20 moo 25 akkas murraa kanaaf jedhanii uummata walitti gaafa qabanii jedhanii uummanni achitti wal ga'ee simmee warri liyyuu poolisii hidhachiisanii nutti ergu si waa'ee akkamitti akka ofirraa diina ofirraa faccifnu karaa nu barbaadaa nuti 20-30 miti parsantii 100 kenninaa jedhaniitti deebisanii jedhaniitti Harargee irraa kara keessatti naga'e dhugaadhumatti waan namatti toluudha. Mee Sheekh Yaayya Abdallaa Siyaatil irraa isa dhumaa mee bifa kamiin achitti qophaa'aa jira jara jalqabaaf kaaftanii turtanii namoota turanii dhufaniifis haa ta'u hawaasni Siyaatil kun guddaadha. Ollaa kiyya magaalaa kiyya lammaffaadhas jedheen fudhadhaa buusiin achitti walga'iin dhufnaan wal gargaaruun OMN irratti argeera wal gargaaruun cimaadha. Poortilaandii dhufuun Vaankooverii gamatti cehuun jira. Mee bifa kamiin qophaa'ee eessatti qophaa'ee sa'aatiin isaa meeqaa kana namoota achirratti argamuudhaaf fedhanii saniifis carraasa dhumaa sumaanan kenna. Bakki dura warri boruu kana guyyaa boruu kana akka gargaarsa kana namni itti hirmaatee waan qabu uummata isaatiif lammii isaatiif foon isaatiif arjoomu warri wajjin qopheessinee hawaasa Siyaatil qubatu jaarrolee kutaa adda addaarraa abbootii amantiilee adda addaarraa warri dhufneeti guyyaa boruu kanatti gartee duuba jiraa namaa jiraa gartee silaa bakka adda addaarraa dhufe yaammannee namuu ganda isaatti hin deebi'e nama kiyyaan guyyaa san warra na wajjin jiru abbootiin amantiitilleen warreen na jala jiruun fidee dhufaa hundinuu jechuudha. Jaarroleen kutaa adda addaa jirtulleen anilleen namootan kutaa kiyyaa kaas jiru durim dhufnellee gartee duuba akka dhufee har'a harkasaa diriirfatu niin fide jee dhaammannee addaayyaane bakki gartee duuba itti guyyaa boruu kana qopheessuudhaaf irra waliigalleelleen gartee duuba masgiida Oromoodha. Oromoon silaasitti masgiida tokkuma qabdi. Duraan gartee duuba bakkuma san koominiitii Oromollee ture namni irra guddaan namni Oromoodhaa kaas jiru bakka sanni beekaa Rainier Avenue Siyaatil jechuudha. Achitti gartee duuba alatti sharaa guddaa gartee duuba hidhannee bakka nama fuutu dirree bal'ootti gartee duuba akkasitti qopheessine. Kanaafuu gartee duuba namni as keessa jirtan namni gartee duuba Oromoodhaa. Oromoon gartee lammii Oromoo ta'ee fi Oromoo jaalatu hundinuu kan gartee as keessa jirtan akka yaamicha keenya kana yaamicha keenya qofa osoo hin ta'in yaamicha lammii teessanii kana gartee duuba kabajanii akka achitti nu gartee argamtan guyyaan har'aan tana obboleeyyan kiyya beekaa warri biyyaa waan qaban godhan mindaan namoota gartee biyyaa akkam guddatu doollara 150 doollara 200 yoo sharafa gartee duuba biyyaatti hojii sharafa asiitti hojii walitti deebifne arra fudhadha. Namni as jiru kun irra guddaan namni as jiru kun ni dalagata. Namni dalagatu kun konkolaataa qaba makiinaa qaba jechuudha. Arramee fudhadhuuti. Makiinaan ta'e takkitti yoonii fi injiina cabsite. Takkaa'oo makiinaa ta'e keessaa bakki takka badee meeqa baafnaa meeqa baasu jirraa ooyila jijjiiruuf meeqa baasu jirraa makiinaan takka tuqamuuf meeqa baasu jirraa yaada. Arra duuba waan makiinaan teenya yoo tuqamte baase sanii baafnu san lammii teenya arjoomuun namni san hin goone dhugumattuu qaanyiidhaawu suni
waan irraa ani gartee duuba Oromoo jee himatullee hin qabu. Lammata gartee waan irraa ani amantiin qabaa an ilma namaatiif irrifadha jee gartee duuba himatu takkallee nuun qabu inshaallah. Dirreen tana fardi kana gartee duuba walubattiilleen gartee duuba boru namuu gartee duuba garaagarummaa qabu dhiisee yaamicha lammii kanarratti argamtanii inshaallah waaqisha kaadhaa koottaa waan gartee duuba arjoomtan sanuma keessa gartee duuba isin himna kan qabnelleen rabbi ittiin beekne rabbi isin beeka waan silaa isin qabdanii kan qabnelleen nurraa nafinaa koottaa du'aayii gootanii lammitee isaniif du'aayii gootanii kanuma walitti dhaamannaa dejenee fi akkasumatti farahanilleen hedduu galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa gartee rabbi isin haa jiraachisuun isiniin jedha. Isin sadanuu waamicha yeroo gabaabaa keessatti waan argamtanii yaada bal'aa kanaa fi waamicha lammiif waan hawwattanii fi galata guddaa qabdu. Egaa warri kaanis warra siffaanaa har'a hirmaachuudhaaf yaalanii sababa adda addaatiin hin milkoofne kan akka Torontoo akkasumas Ottawa warra Kaanaadaa jechaadha. Warri Kaanaadaa kun baay'ee cimanii deemu. Vancouver dhiyoo kana waan ajaa'iba guddaa walitti qabatanii. Kaalgaariin immoo fakkeenya gaarii ta'uudhaan jalqaba irratti torbee tokko keessatti walitti qabamanii waa guddaa hojjetanii har'a immoo Edmontanii fi Winnipeg as ba'anii kan immoo kan warra Ameerikaa silaa Siyaatil, Minisoota, Chicaagoo warri kan kun warri gurguddaa Atlaantaa, Joorjiyaa, Atlaantaa waan isaan hojjetaa turan egaa ibsaatuma turre. Hedduu galatoomaa egaa kana duwwaa miti gaafii yaada. Waan takka taaniin irraanfadhee jira osoo na yaadachiiftanii jeetiin eegaan raabuu wanni jee sa'aan himne sa'aan silaatti walitti dhufnu akka silaatti gartee naannoo Waashingtan Siyaatiliitti sa'aa takka walitti dhufnaa reefuniin irraanfadhee isinis waan yaadachiifne. Ayyatti uwwisa afaaniin gaarii dhagaa Vancouverii fi Siyaatil sa'aatiin isaanii tokko beeku gara Poortlaandis hin dhufu jedhamee eegama. Walumaa galatti galatoomaan jedha boru waa guddaatu deemaa jira isin bira gargaarsatu deemaa jira garammoo Norweey Oromoon fi warri Ogaaden hiriira nagaa qopheessanii afaan tokkoon weerara mootummaa wayyaanee yookiin walitti bu'ii uummata lamaa walitti buusuudhaa fi waan wayyaaneen hojjetaa jiru kana afaan tokkoon boru balaaleffatu. Gara biraatiin immoo ayyaanni irreechaa kan fuuldura keenyatti jiru boru Neezerlaandii, Amsterdam fi akkasumas Minneapolis, Minnesootatti kabajama. Waa hedduutu jira boru hedduu galatoomaan jedha gama kiyyaanii. Waan amma ammaatti nu wajjin turtanii egaa kabajamtoota aadaa takka dajane akka dhaamsaatti kan dabarfadhu hiriira nagaa kan jedhu sani hiriira nagaa waliigalaatti deemuuf deema kan jedhamu oduu dhageeffataa ture dhaamsi gara jalaatiin isin dhaqqabaa ture Oktoobar guyyaa lamaatitti akka ta'u yaadamaa ture kanaafuu uummanni keenya hundinuuyyuu hiriira kanarratti illee argamtanii waan silaa ta'uu qabu akka gootan qooda keessan akka gumaachitan as waan dabarsuu barbaada silaallee deddeebi'ellee in dabarfama kanuma jechuu itti dabaluu barbaada. Isa gama sanaan tarii kaleessa fa'aa kanarratti dammaqaa nagaasaa warra koree sana qopheessaa jiran haasofsiisee ture kan irreecha ilaalchisee hiriirri nagaa yookiin guyyaan itti dungoo ibsan illee akka qophaa'ee jiru koree sana irra deebinees kan haasofsiifnu ta'a jedheen abdadha. Egaa walumaa galatti kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya hanga ammaatti waan nu faana turtanii sagantaa keenya marii keenya dhaggeeffattaniif hedduu sin galateeffanna. Mariin har'a yookiin fulbaana 22 bara 2017 qopheessine kanumaan raawwataa gama keessumsiisuutiin ani Dajanee Guutamaatii gama teeknikaatiin immoo Faraan Abdul Salaam nu wajjin ture qophii biraatiin walitti deebina hanga sittuu nagaan nu tura.